Ashama harka fuunee daawwattoota keenya obbo Agumaa Baayisaan tororraa qaba. Obbo Agumaa Baayisaa sababuma hojiitti ko'ummanneef gara waggaa ga'uuf kaanidha. Gara wal dhabnee baay'een keessan immoo ni yaafattu. Eessa keessi Agumaa naan jettan kunoo siliibila fudhadhaadharraa galgala kanaanii yeroo gabaabaadhaaf turtii walii wajjiniin qabaannaa mata duree tokko akkuma amala keenyaa gamasis ceenee inuma haasofna. Isa dura obbo Agumaa baga nagaan dhufte. Bagana gan deebe kam xiyyiti Oromoo. Akka diiyaaspooraatti inni guddaan hojii keenya keessaa tokko jedhanii warri diiyaaspooraa arganuu jedhanii tokko waan dhimma gara dippiloomaasii biyya alaa kanaa hojjechuudha kan jedhan. Kanaaf immoo nama bakka buufanneerraa na yaadadha siitii koo kanas eessas namni olii gaddeemee maallaqa baay'ee bara kana keessaa garan yoo xinnoomatti yoo tilmaamame Awustiraaliyaa dabalatee miliyoona walakkaa ol doolaara miliyoona walakkaa ol kan walitti nuu qabdee giiftiin keenya kun jirti. Amma ani waa'ee sheerrayyuu caalaa kanas gaafachuu barbaadu yoo taasifamne wantanii hawwe keessaa tokko waa'ee eessa ga'eera dippiloomaasiin keenya. Fooyyee qabnaa maal ga'eera kan jedhu sadarkaa kaasuu barbaadetanii mee maal fakkaata keessumattuu dubartoota keenya warra waa'een keenya kana waa'ee Oromoo kana faranjiitti himnaa warra nuun jedhan kana akkamittiin ilaalta obbo Agumaa mee achirraa kaaneetu waan tokko waan Abiy Ahmed hojjetus itti seenna isa biraanis wanta tokko qabxii biraa haasofnus qabna kana keessa deemuun keenya noonu. Mee waa'ee dippiloomaasii kanarraa haa kaanu mee maal jetta isa kana? Waa'ee qabxii Oromoo kanaan kolfannoo Oromiitaa beekan baay'ee na kofachiisa sii galee maaliif ennaa jettee inni kaan meekaappii bitachuudhaaf inni kaan jireenya isaa itti fooyyeffachuudhaaf inni kaan immoo warri rifeensa hin qabne rifeensa kana it cost too much money kanaafaa maallaqa barbaachisa meekaappii kiloogiraamii 5 fuulatti maxxansanii fuulli kun tokko qarcaboo fakkaata isa kanaan obbareechanii deemuuni horii barbaachisa. Kanaafi amma daldala baay'ate beektaa qabsooni innachi barahaa jiru kan ajjeesee kufee taargeetii qabaa bilisummaadhaaf kufee kuffisaa jira kana oofaa jira. Garuu innas keessaadha maalinni yoo fedhan shanii jedhanii Asmaraatti arrabsaa turan. Yoo fedhanii waan abaawoon kuni uummata Wallaggaa buna jalatti dhalatte jedhanii warra arrabsaa turan. As keessa naannaaniiti alaabaan kun immoo taayitilii ittiin biizines advokeesii guddaa wanta ta'eef isa uffataniiti isa bilisummaa barbaadus isa bilisummaa hin barbaannes isa yaada gara biraa qabu isarraa horii ittiin guuraniiti. Itti loobii goona yookaan dippiloomaasii hojjenna jedhee dippiloomaasii eenyuuf akka hojjetan naaf hin galu. Maaliif qabeenyaaf jireenya mataa isaanii ijaarrachuudhaaf kanarratti wanni ta'anii jireenya. As keessatti waan hubachuun nurra jiru bilisummaan Oromoodhaayi tokko Oromiyaa tokkitti bilisoomsuu Oromiyaan kun aadaa qabdi akka tuffattu qabdi akka itti dubbattu qabdi aadaa ittiin bultu gadaa siistemii qabdi. Sharafamee uffannaa Arabaa yookaanis immoo amala Arabaa afaan Arabaa keessatti promootii gochuutu hin ta'in keessaa clean out ta'ee sun hundumtuu aadaa namni naashinaalistiin Oromoodha aadaa Oromoo uffannaa Oromoo uffatee afaan Oromoo haasa'ee bilisummaa sanaa fi determined kan ta'es akkana qabsaa jechaa amma kan waliin nu rakkichaa jiru kan nu rakkisaa jiru qabsaa'otuma amma daggala keessaa lolanii kufanii kuffisaa jiran gabataasaa isaanii akka diinaatti kan ilaalamtu jira. Yoo Oromiyaan bilisa baatee hiddaadhaa fi biizinesiin kun jalaa bilookii ta'a. Kanaaf akka inni lafarra mucucaatee turuu barbaadu. Gaafa maallaqa barbaadanii sobanii abaa'uu jedhu. Gaafa waan tokko hojjetanii isaanitti dippiloomaasii akkasii hojjechaa jirra jedhanii ittiin maallaqa guurratu. Kana jalaa hafaa jechaan. Kanaaf jarri kun nafxanyaa caalaa nafxanyaa nuyi Itoophiyaa nafxanyaa jennu caalaa kan nu cabsan
ummata fanatiki ideology arabaa qabattee kan deemtu kan lubbuu kunan Jawaariif kenna. Jawaar kun dhalootaanis eessa akka inni ta'e kanallee Oromoon aadaa qabdi. Seenaa qabdi, balbala qabdi. Gidduutti sinnaabaa sheekiin keenya kabajamaan barumsa amantii barsiisanii gara bineensotaa kanaa gidduu kana waan baay'ee dubbatu waa'ee hidhamtootaa. Mee sekendii tokko ishee dhaggeeffannee isarrattis yaada xinnoo ishee akka kennitu sinafeera. Osoo namni dhaggeeffadhu, osoo namni miliyoonni Itoophiyaa hin qabdu. Kan Oromoodha. Miliyoona meeqa? Miliyoona 60 miti. Miliyoonni 60 keessa. Miliyoonni 60 keessa. Miliyoonni 50 osoo dhume qixa Jawaar Muhammad. Qixa Jawaar Muhammad. Khasaaraa nutti fidu. Kana godhu. Khasaaraa Jawaar Muhammad nurraa hidhamuudhaaf uummata Oromoo irratti geesse. Dhaggeeffatu. Kun dhugaa jirtu walii qudhaa deemu gaarii. Miliyoonni 50 kan Oromoodhaa yoo dhume khasaaraan lubbuu takka lubbuu miliyoona 50 madaalu jira beeku. Miliyoonni 50 kan Oromoo osoo dhume lubbuu Jawaar Muhammadiin hin madaalamtu. Nuwaagaw. Maal jechuudha kun hiikumti isaa sheekii fa'iifu galeeraa waan amma isaan amma dubbataa jiran. Guilty verdict kan jedhu matsaafaa tokko nama adii tokkotu katabe beektaa waa'ee islaamummaa kana ilaalchisee. It's amazing matsaafa sana gaaf tokkollee si erguu danda'a, dubbisuu danda'a. Warrumti islaamaallee dubbisanii gaariidha, waan baay'ee galbuuf danda'a. Maaliif kuni lubbuun namaadhaayi isaan biratti iddoo hin qabu. Waan itti amanan namicha Muhammad kuni nama haadha buddeenii isaa duutee jennaan reeffa dhaqee wajjin hin ciiseedha namni kun. Hintala obboleessa isaatii Aishaa nama waggaa 9. Nama wajjin hin ciiseedha. Giddiidhaan sin ajjeesa kana inni heerumse. Amantii akkasii warra follow godhanii jarri kun. Jarri kun maalinni lubbuu nama miliyoona 50 fuudhanii Muhammad yookaan Jawaar du'uudhaan manna jarri kun dhuma wayya kan jedhanii ideology tokko qabu. Waan itti amananii gara fuulduraatti adeeman. Maalinni kun yaada crisis of religion. Wanta ittiin adeeman tokkotu waan jiru waa'ee religion sanaati malee waa'ee qabsoon Oromoo maal akka inni ta'e illee hin beekan. Gurbaan kun maal godhe bu'aan buuse maalinni? Gurbaan kun qabsaa'ota hiisisee ajjeesisee isaan kan ajjeesise nama baay'ee balleesse. Qeerroo isaatu uume kan qeerroo adda bilisummaan Oromoo uume nyaachisee barbadeesse. Namni kun yoo mana hidhaadhaa bahillee waraanni adda bilisummaa Oromoo isaaf gaaffii qabu, lafa isa kaan qabu. Kanallee irraanfachuu hin qaban ture. Kana irraanfataniiti waa'ee itti ilaalcha amantii qaban sanaanii akka inni paawur irra bahu sanaadha diriimiin isaanii halkanii guyyaa. Malee waa'een dhugaa Oromoo naashinaalizimii yookaanis immoo Oromummaa qulqulluun akka inni bilisa bahee abbaa biyyummaa tarkaanfatu sana ilaalcha sana hin qaban jarri kun. Kanaadha rakkoon keenya inni cimaan. Rakkoon Oromoo inni guddaan amma maalinni waa'ee nafxanyaa, waa'ee abaluun nu cabsee, waa'ee Amaaraa nurraa biyya fudhatee sana utuu hin ta'in tokkummaa keenya keessa rakkina baay'eetu jira. Inni kaan Oromoo qulqullinaaf qabsaa'aa godha. Inni kaan garuu keessa adurreen bineensa akkuma jedhan sana amantii sana karaa ittiin successfully ta'an sanaaf adeemu jechaadha. Har'a dhalaan Oromoo keessa jiru. Oromoon aadaa utuu qabdu, uffannaa gaariitu qabdu, aadaa Arabaa luka qeensa isheetii hamma rifeensa of xaxxee akka nama saanduqa gashanii uwwaaluu dhaqale akka itti of xaxxee fuula ishee duwwaa wanni goote aadaa Arabaatti promooti godhu jarri kun. Mentaaliti Arabaadha. Afaan Oromoo 100 keessaa
afaan 95 afaan Arabaatiin haasa'u jarri kun. Amantiin Arabaa kuni exploitation karaa ittiin addunyaa colonize godhan karaa ittiin aadaadhaaf afaan biyya tokko balleessanii afaan isaanii ittiin guddisan kanatti hojjechaa jiru. Gurbaa Ginii tokko wajjin dhiyoo kana wajjin haasa'an ture. Islaama ture. Namni kun nuti jedhe jennaani gaafa duunu Allah Rabbi biratti afaan Arabaatiiniti judgmentiin kennama. Kanaaf afaan Arabaa sanaaf fudhachuun nurra jira jedhe. Hamma makka gummaadhaan Arabii mataa brainwashing gooteetti taphattu. Waan haasaan Quraanuma dubbisan kanallee afaan Arabaatiin dubbisu malee waan inni afaan Oromoodhaan jedhu hin beekan jarri kun bara. Isa kanaaf rakkoon keenya inni cimaan Oromoon har'a bardanii rakkoo cimaan Oromoon qabsoon Oromoo keessatti staakidii ta'ee jiru akka makiinaa dhaqee dhoqqee keessa gadi galee keessaa bahuu hin dandeenye kan qabamee jiru inni guddaan rakkina amantii kanaadha. Oromoo nationalismii kana balleessaa jiru jarri kun. Paralyze godhanii Arabanization gochuu isaan irratti hojjetu. So eenyutu nuuf fira? Araba moo warra Abisiiniyaatu nuuf fira kan jedhu sana keessallee choice keessa nu gochuu qaba. Choice nu qabnu maali? Mirga keenya establish gochuudhaaf qabsoo goona malee jara kanaa wajjin Arabni akka exploitiin nu goote nu badheessan irratti wanni miti. Kanaaf rakkoo keenya keessaa bahuudhaaf Oromoon uniformly kan ta'e walii wajjin dhaabbachuu qabu. Ejjennoo tokkicha, bilisummaa tokkicha, ilaalcha tokkicha kana qabaachuu nu barbaachisa. Kana qabnu taanaan ammallee utuma bilisummaatti harkaanfachaa jiru rakkoon keenya cimaa muddamnee jiru. Rakkoon amma fundamentalism ummata Oromoo booraa keessa turste hattuu akkasii jirti. Kanaaf isaan kana caccabsinee keessaa bahuu qabna. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kanarraa hin deebi'u kana qajeelchuu qabaa jecha. Qulqullinaan Oromummaa abbaa biyyummaatiif qabsoon godhamaa jira. Kan jedhu Arabaa fiddee keessa naannessite naa ta'e garuu daaftuu fi nakdhaa kanaadha jechuudhaaf hin jedhena.